Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtetti nageenya waaqayyoon yaabatu akkam jirtu ana obboleettiin keessan nagaa guutuu qaba galata waaqayyoon isinillee baga nagaanaa taatan isiniin jedha hordoftoota kooyi akkasuma warroonni immoo chaanaala kiyya faaraa taatan sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'a warri ta'aa jirtanis hedduu galatoomaa ulfaadha isin jechuu jaaladha. Egaa har'a maal qabattee dhuftee burtee qaro jechuudha qaroo miidiyaa jechuudha maal qabattee dhuftee jechuun keessan oolu akkuma beekamu kaa yeroo tokko waan garaagaraallee walitti agarsiisuun bareedduudha. Kanaaf waan tokko sitti agarsiisaadha akkasuma immoo namoonni wanta kana faayidaa isaa beektanii fi waa wayii sitti agarsiisaa wanta kana warri faayidaa isaa beektanii akkasumas immoo biyya keessanitti naannoo keessanitti maal akka inni jedhamu koomentii irratti naa barreessaa warri viidiyoo kana daawwattan jechuudha. Maalitti agarsiiste jechuun keessan oolu kaleessa iddoo bashannanaa ooletan iddoo bashannanaa sanii waa wayii fidee dhufe jechuudha. Waan fide immoo sitti agarsiisa. Maqaa isaa immoo koomentii jala naa kaa'a. Akkasuma faayidaa isaa illee koomentii jala kaa'a. Ani immoo faayidaa isaa akkan ofii kiyyaa beekutti illee isinis aga faayidaa isaa beektanii koomentii jala kaa'a. Ani illee faayidaa isaa isinitti hima. Akkasuma immoo maqaa isaa illee akka haga nan beeku akka naannoo kiyyaatti kanan beeku isinitti hima. Isiniin jedha. Let's go. Wanta kana namni beektan jirtanii wanta kana jechuudha. Maal jedhama naannoo keessanitti warroonni beektan jechuudha. Wanta kana kaleessa waan adeeme tanani iddoo taphaa iddoo bashannanaa adeeme achitti argadhee dhufee jechuudha. Wanta kana hin beektu jedheeti yaada. Namoonni beektanii faayidaa isaallee baay'ee bareedaadha. Garuu waan baay'ee faayidaa guddaa qaba jedhanii gara qorichaatillee faayidaa qabaadhaan garuu qoricha faayidaa sana irraa fadhi malee anamma immoo akka mana keessatti wanta fayyadamaniin akka naannoo kiyyaasitti jechuudha. Maaziriin koos akkatti fayyadamtutti isa firee kana jechuudha. Isa firee kana barbaree namoonni beektan jirtan barbareetti godhanii jimbila qullubbii kana jedhanii bakka tokkotti itti cafacafuu jechuudha. Bakka tokkotti baay'ee urgaa waan firee isaa kana qofa immoo kanaa miti. Firee isaa kana qofa jechuudha. Hin goggossulleedha. Yoo baay'ee kan oddoo qabaatan ta'e namoonni hin goggossuu goggogaas gabaatti illee hin gurgurama naannoo keenyatti jechuudha. Kun jechuudha firee sirriitti hin godhanne kan ganaadha xiqqoo ishee jechuudha. Garuu rakkoon qabu kana cafacafuu jechuudha. Barbareettiin cafacafanii ukkaamsanii haga guyyaa 3 moo 4 akkasii moo guyyaa 4 moo 5 akkasii ukkaamsanii teechisan barbaree jechuudha. Qullubbii jedhanii jimbila jedhanii isa kana fa'aa jedhanii jechuudha. Qimamoonni kuuwwan immoo kan ergasiitti nama jechuudha. Kana faayidaa isaa akkasii inni lammaffaan immoo faayidaa isaa kanan beeku kun bunaan dhugamu. Faayidaa isaa bunaan dhuguudhaaf baay'ee buna aannanii akkasuma buna gurraachanis buna aannaniitis hin dhugamaa jechuudha. Akka naannoo kiyyaatti akkasuma hoteela irra hin jira. Hoteela irra namni hin beekne hin jiru jedhetti yaadu. Namoonni buna hoteela irratti wanta kana argitanii jirtanii shiniirra namaa godhu yeroo warri buna gurguruu jechuudha. Bakka bunaa itti kaaffee moo niskaaffee jettanii እና akkasitti isarra godhu jechuudha. Faayidaa hin qaba jechuudha. Namoonni jaalatanii namoonni jibbitanis hin jiru jiraachuu danda'a jechuudha. Naannoo kiyyaatti kana bichaan beeka garuu faayidaa sana irraa fadhi malee wantichi kana waan irratti argeetiin jira faayidaa isaa jechuudha. Doktorri yoo dubbatu argeetiin jira faayidaa wanta kana maal nan irraa fadhi dhugaa dubbachuu fi malee faayidaa qaba jechuudha. Faayidaa isaa qoricha wayitii waan fakkanni qoricha maaliif akka oolu hin beeku malee qorichaaf oolaa jechuudha. Wantichi kun ishee qorichaaf oolaa jechuudha. Hedduu akka namatti tola. Ani garuu baay'een jaaladha baay'ee natti tola jechuudha qorichi kun wantichi kun jechuudha. Innaa akka inni goggonne immoo ani eeywa isa qofaa miti ammallee aannan jechuudha. Irraa fadhi faayidaa isaa baay'een beekayu. Aannan yeroo aannan qofa aannan sa'aa yeroo daffistan namni aannan dhugudan jechuudha. Aannan sa'aa yeroo daffattanii isa firuma kana tokkicha akkasumatti dhiqxanii yoo keessa buustan abeet aannan sun qallaalii kana hin mi'aawu jechuudha. Akkasitti aannan qofaan daffisuu akkasuma immoo aybii keessa illee hin godhu. Sababii isaas maal dhaabseetanii foolii hin kennu. Foolii aybii illee keessa godhu namoonni argitanii beektanii ijoolleen jechuudha. Aybii hin beektan abboon beeku naannoo keessatti akka jedhamu hin beektan isin faayidaa isaa himaa koomentii irratti ani faayidaa isaa kanan beeka jechuudha. Kana lama 3 tokkoffaa 4 nan beeka faayidaa isaa. Tokkoffaa bunatti hin godhama
barbareedhaan cafallaqama gubbaan isaa kuni lammaffaan immoo aannan wajjin hin daffifamaa arfaffaan immoo wannaadha isin godhama aybiitti godhama aybii erga gartanii ximbii gisee ibiddarra godhanii kaanii dhimbiibanii kaanii aybii bichaa gartanii adiisan akka inni wannoon taaneef akka inni foon hin kenneef isarra goggodhu jechuudha akka akkasitti hin beeka akka naannoo keessanoo maalidhaan akkasuma koomentii achi barreessuun dagatinaa isin jedha isa lammaffaas immoo isinitti agarsiisa amma kanatti laaja keessan kaa akkanatti bishaan itti qicee kunolaa bishaan itti qicee tanan akkasitti itti laaja keessa kaa jechuudha maaliif gaafan buna daffisee akkasuma gaafan aannan warra dhugudaatan aannan gaafan daffisan aannan daffisanii yoo dhugan aannan gabaa bitassan jechuudha kan naannoo keessaa isanan dhuga daffiseen ittiin jechuudha buna quraachees nan dhugaa buna aannanitis nan dhuga rakkoon qabani aannan jaaladha jechuudha lumaa galatti nan jaaladha jechuudha isa kanaadha inni tokkoffaan inni lammaffaan immoo isa kanaadha isa kana namoonni beektan hin jirtanii faayidaa isaa hin beektuudheeti yaada namni beektan koomentii barreessaa warri hin beekne immoo ani sagan beeku faayidaa isaa baay'illee hin beeku garuu namoonni baay'een faayidaa guddaa qaba jedhanii jiru kunillee qorichi wannoon kuni baxama shaayii jedhama miti roosmarii immoo maal jedhama afaan arabiffaa sanii roosmarii jedhama biyya keenyatti immoo baxama shaadha miti akkas jedhama natti fakkaate ka foon xabbafamu san jechuudha inni kuni faayidaa qaba jedhanii jiranii faayidaa qabaa jedhan kun gogogaa jetta'uun urjoon faayidaa qaba jedhanii jiru jechuudha ani faayidaa isaa kanan beeku tokkoffaan gisee foon xabbasan foon xibsiidhaniin irra godhu asitti illee hin jira akkasuma yeroo nyaata alaafidan keessatti wanta akka foonitti irra hin jira wanti kuni jechuudha argeetan jira isallee biyya kanatti illee hin godhama akkasuma immoo biyya keenyatti illee sirriitti godhama immoo biyya keenya Itoophiyaa keessatti namoonni beektan sirriitti beektan namoonni foon xibsii nyaatanii beektan sirriitti beektan jedheeti yaada wanta kana akkasuma faayidaa isaa mataa dheeressuudhanii mataa akkasuma ijoollee mataa caccabbii mataa gisee mataan caccabee zayitii wajjin daffistanii akkasuma immoo kophaasaa isaa fi maalidha jedhaniyyuu isaa fi abasuuda gurraacha illee walitti daffistanii bishaan isaa sanitti gisee mataa keessan dhiqattanii kaata itti biiftan jedhanii dhuguma argeetan jiraniyyuu tanaan dura in ciccitu mataan afoodhanii yoo akkas godhanii jechuudha kanaaf akkasuma zayitii keessatti zayitoota waliin itti qootee hojjette faayidaa guddaa qaba jechuudha kun faayidaa mataatii fi mataa kan ciccine akka buqqaane kan dhoogguudha jechuudha baay'ee gaariidha jechuudha dheeressas ta'uun oolu kaabboo ani kaawwageetti mataatii miti waan argeefas hin jedha malee dhiifama innaa akkasii hin jedha kanaaf wanti kana hin beektu jedheta yaadaa fooniis hin xabbafama akkasuma mataa keessaniifis hin ta'a wantoota baay'eedhaaf ta'a garuu kun illee qoricha wiitillee hin ta'a jedhamee jirani warroonni warra akka doktora ofiin jedhanii daadaa firaaraa afur godha sunniin isaan gaafachuu dandeessani innaa kanallee har'achiin arge kaleessaa jechuudha kana malee kana naafidee jiralleedha namtichi kan wannoo keessa dhaabatee jiru kan biqannoo keessa biyyee keessa dhaabatee jiru jechuudha nadirkaa taa'amoo sinillee sittan agarsiisaa sinin jedha let's go akkuma argaa jirtan jechuudha isa kanaadha kan amma isinitti agarsiise kun isa kanaadha namtichatu naa bite jechuudha biti jennaan bite jechuudha baay'een jaaladha waan ta'eef lama naa bite jechuudha isa kana akka jedhanii mataadhaaf qoricha jennaan nan bichisiise jechuudha mee yoo xoolloo gubaati garuu bishaan obaasatan jira jechuudha kalee malee dheengadda fide jechuudha isa kana immoo naanaa hin beektan jedheetiin yaada naanaan beektanii namni shaayiidhaan raboonni dhugudu isa kanaadha jechuudha isa kanallee natu bichisiise jechuudha naanaa warri jaalattanii asii keessa firee takkaan kuttanii yeroo shaayii daffattan keessa godhattu akkasuma bishaan yoo xiqqicanii nunyoo fi maafu margaa jechuudha laal baay'eedha kunuu afurii kunillee firee wannoo afur jechuudha annaa akkasii hin jedha akkasii kanaan isinitti agarsiisee waan baadiyyaa si yaadachiise qaamee warri baadiyyaa yaadattanii isinillee yeroo galtan waan akkanaa kana keessatti shaakirtii keessan dhadhaabadhaa mana keessan jalatti bareedaadha dhugaa dubbachuu fi ababoota garaagaraa wantoota akkanaa kanneenillee hin dhaabbata mana keewwannoo keessatti jechuudha kanaaf baay'ee bareedaadha jechuudha kun amma xollogu kana immoo tillaaja keessan akkamatti godhaa kana tillaaja keessa hin godhe ji'a tokkollee hin ta'a kanumatti jechuudha ji'a tokkollee hin ta'a waan ta'u akkasii isiniin jedhe hordoftoota kiyyaa chaanaanoo kun viidiyoon kun yoo isin ta'e laayikii naa godhaa sheerii naa godhaati
akkasuma immoo koomentii naa kaa'atii akkasuma faayidaa isaa immoo warri biraa warri beektan jechuudha. Naannillee bareedaadha jedhanii jiranii mataa keessatti mataatti illee yoo zayita wajjin godhatanii bareedaadha jechaa jiranii akkasuma shaayiidhaan isin dhugamaa waan faayidaan taa'anillee jechuudha. Faayidaa waan hedduudha boo ashaakiltii kaanu kan doktoraa miti malee warra daafiraa kana gaafadhaa sirriitti akkasisin jedha. Hanga viidiyoo biraatti walitti deemnutti viidiyoo makanaan turtii gaarii akkasuma yaada fi qeeqa qabaattan immoo koomentii barreessaa. Warri maatii kiyyan ta'an immoo sabiskiraayib gochuudhaan qaba miidiyaatti dabalamaa sinin jedha. Kana caala gaafan biyya gala isinitti agarsiisa. Ciao.